Abdi dubbataara. Abdi maal jedhe? Caalaan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullaahu khairan. Namni egereen Haydar yaachisu jira. Namni egereen Abdii yaachisne jira. Sababa wanni jechuun kun I don't know. Naagalaan jiruun kana caalaalee dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu. Waan hojjeteef Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii. Kiisii kodhaan hin fudhanne Haydarii. Na qabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii. Hin hojjetee oomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate. Wallaahi hin fudhate. Bakka. Wallaahi maaliidha? Warabbal Ka'aba hin kijiba. No. Ati jetteef miti kan hin kijibu. Yeroo tokko nan fixa. Haydar dhugaa dubbata jedhee yookiin soba dubbata jedhee nan fixa akka please. Wallah nan fixa. Dubbatu dhiisa mucaan kun dhukkuballe bakka baafsanii walitti araartu. Garuu akka kootti This summer, Lal Doctor Asli. Ati maal sinnaa kenna miti carraa aslinnaa kennaa jira miti. Jarraan Haydar. Sina Haydar dhageeffadhu kaa. Jarraan Abdiiti Haydar. Abbummaa hooggansan lammaffatti deebi'u jira. Anaan dhugaa jiru ta'e. Dubbadeen finne na fixu. No. Gidduun akka qaban Haydar hin dubbattaatillee sii kenna deeqa Haydar dubbadhu. Maali Haydar jira sorry Abdi dubbadhu Abdi. Ayyee waan gaariidha. Kanarraan kan hafe an akka nama tokkootti akka namaatti waan sana posti gochuun koo yaada dubbattu Abdiyyee bannaati. Ishii dubbii walitti nama fidu dubbadhu ishii keessatti gara nyaattee sagaleetu caala dubbadhu si kenna. Akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti waan sana posti gochuun dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore beekamaadha. Baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu iyyuu jiraachuu mala. Kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna. Anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba. Innillee waan hedduu qaba. Ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu. Kan isaallee namni nuufa ilaalu. Mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees sanni jedhu waama sheeriyaan nu eeyyamteen kakanna. Rakkoo takka illee hin jiru dubbii afaan uufi dubbii ba'anna jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu an asirratti dubbii kana asirraa kan nuu buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidoo dhugaa wallolaan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabidoomii waliin jennee hin beennu kaleessa ganama bilbilee fi Haydar piliis na dhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifama si gaafadhanaan jedhe wallaahi inna bakka ani immoo waa miiqa keessan jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessan jira bakka dabbarinyinaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuu hin barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu inyaate fudhateera salaamu alaikum. Amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef Abdi kootu deebii nama harka darbiseen deemee. Riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam galee beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu. Abdi qalbii ustaazota ofitti cabsanii kootu deebii Abdi. Laali ustaaz Abdi Raggaasa Asli. Mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'isawee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa Yoosef himee jechuun. An garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haa batu hawaasni musliimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akka nama arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti duulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jenni. Haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu. Haasawa wannoo miti amma inni maal jedhe beektaa? Amma dubbii Amma inni maal jedhe? Finnee nu jala bal'isa. Akka inni jedhetti anatu miti. Amma inni maal Akka inni jedhettis anatu miti. Garuu haqa miti. Hattu siin hin jenne inni gabboo eefi miti. Dhugaan hattu siin hin jenne inni dalagee
كوميشني فرأته لكن دلقي كوميشني فرأنه وان كان نابت ينتي كنه يوجت وفرا دبي ملكو لكن اصلا اني تيكيتي إني أما دي مكان ماله واي مسلم عظيمت واي مسلمة كملينا كورا جاه تورثني سنيل على ما يمكن من يكون غلطة فنيدا غلطه ما جري أما كمان بس دي كنا دلائي ده فورا كفور أتمو وابيت يرى ستكن الله كه وفر أبوسي كرا كرا كوهم كاتفر أبوسو رندة حقيقة نقول الله فجرو أني حالا برباجساتين خاتشونان دندا أني ملكا إني حالا براتيو فورا كيه فوتلا يتكون أستاذ تيماني no أني أنسي جماري كوميشيني يوته ميلي تربا في كوما دي بلا مدفع مالي كوميشيني كارشي كوما دي بسدين أفو كوما دي بسدي كان ما رافو تهيدا ورب الكعبة عن الرانفوني رسيتي جيران كون رسيتي ما ورب الكعبة عن الرانفوني لا رسيتي جيران شو تمر هيدا نجيب فورا شو رابوتي كوما دي بسدي كان وابي تيجي سكين نمو نادو كوبايو ديم كيسوما كوي أبدي ناس رزافي نادو كوبايو دو كيسوما ديان أدنى قالشيتا الموكيان أنا نبي سكين نمو كوميشني سكين what the reason ما لسه account كده كم بيسادي يكون عبد الله جارا كمال ما سين wanni amman ka kachisu barbadille baka kanat ani takana magargare commission ille fura dille imbeku na khanin ille imbeku ani ille fura chulle barbadi malif seni hade bisu amma wonni jiru amma dubbin bar kara atille wan ibsatu qabdulle ibsatte wan dubbatu qabdulle dubbatte ani commissioner jeden gafanne isoke namni commissioner ati gafatu nile commissioner jette atille gafanne ega jette sun dubbin ega mallaqni wan kana keessatti ademsoti jiru seera qabate gafa dura wan biratif sitta kennu jalali jiddu keessan keessa jirtulle tartiba sana jedhu matansu dogongora jede eganni kana keessa dubbate atamma aidaro kiya garabiron deemin amma dhiifama rabbi jaalatu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati eegana ammallee dubbii tana nu fura rabbi sin haa furu duniyaa akiratti kana sinirraa barbaanna hatillee hattuu miti humnaalee eegga fudhannee ustaaz isinirraa furadhe laakiin komishinii kiyya bifa shari'aan hayyamuun bifa sirrillee hayyamuun irraa naa fudhan miilee 24 irraa gaafa sanni araarama rakkoon tokko illee jiru maraa fudhadhe amma komishin amman barbaada ahun aidaren komishin kuma dhibba sadii kuma dhibba sadii wallahi ani namoonni as jirtan hundi keessan dhaggeeffadha ani wanni gidee abbaa fedhe wallole namni nammoo anneef wanni ani itti milkaa'uuf nama diin rabbii qomaa qabuu fi nama umriin narra guddaa harkan darbu harka olomaa'ota kanaa hin darbinaan cubbifamtanii abdii fi heydalila ijoollee xiqqoole harka namaan darbina yoo isin harka nama isinii olii darbitan rabbi isin dalana wallaahi an akkasitti itti milkaa'e waa meeqa ifin asirratti nama rafsuu qofaami lafarratti rakkoo fi musiibaan sin mudatu abbootii keessan kana harkan darbina waan gaafa jaalattan walii gootanii namni gizee rakkate gizee walitti aare dhibbini ma walgar amma naamni asirin gizee meeqa wallolle saayi hin araarne manaa man fa'aa arga kama asirratti wal arabsaa wallu kana wallahi ijoolleen maan hiriyaa kenna gizee dhufte walumatti araarne isin gala miti dhumate wanni tareera qilleensaa kutuun yoo isin bor walitti araaramtan ajandaan kun hin bada isin qaayidaan nama miidiyaa irratti wallole dhufee yoo ati wajji nyaatte deeggaraan abdiitii fi deeggaraan heydalillee hin araarama amma rakkoon jiru hundi keessanuu obboleewwan kennu lolli miidiyaa mootu lola sanyiiti miti lola lafarratti jaartii wal jalaa fuudhanii miti lola dimbara waliin dhiibanii miti miidiyaa irratti namni gizee wallole ka wallole sun lamayyee wali araarame garee ka goree fi gooxii qabateetiin heydariin jalatti abdii jecha heydariin arrabsuu fi ka abdii jecha heydariin jecha arrabsullee in araarama waan ta'eef isin araaramuu ta'a amma jidduu kan jechumaa fi jazakallah irratti dabalaa heydar ishi heydar heydariif abdiinillee anamma waan duraatii miti isin lachuu balleessaa tokko tokko isinii kenna balleessaan isinii kennu maali abdiin
in fudhate hin nyaatee jechi sun xiqqoo isii adeemsaa miti eega fedha keetiin galchiteef tokko jedhe Haydaroo gadhiisuu san dhibbaaf dhibbatti balleessee jira jedhe abdiin barreeffama gadhiisi san dhibbaaf dhibba balleesseera jedhe lama achi kadhatan waan takkan dubbatina qara ummanni illee ka jedhaaru hattuu hin hatee sin jedhanimi hanni sun sirraa ka'e naa kennitu malee hin jenne kana naa hojjattu malee hin jenne waan biraa waan isin keessaan waan naa biti jedheef waan naa hin bitin jedhe keessaa miti inni illee ergee jira jedhe ati illee ergee jira jedhe rabbi isinaa kabajju sillachuu amma jecha ustaaz xaalibuun qaataa qalbiin na cabaatti wallahi doktor ansliin ammoo irratti dabalee onni nama deesse wanni namatti yoo nama bu'ee nama mo'adhuuf ulamaaf nama guddaa irraa goraa hin sodaadhu wallahi hin rifadhee amma abdii viidiyoo ban Haydar abdii jedha Haydar viidiyoo bana Haydar Wayya baaba. bani viidiyoo Eeywa. Ammoo adara waan koomishinaa san qofa irra jabaadha waan ta'an. waan takkan dubbatin banadhu viidiyoo Ayyi. Ayyi. Asli aga idar video banatu fi yero obsinaa nasrii kiyya nasrii dubbattaleen kiyya abbaa obsinaan naa obsi obsinaanii kiyya naa obsi ilma jabaa wa nama waamani maal keessi jirani Haydar fuulli kan jiru kwa. Herree godhee faana obboleessa koomishinii miilee afurii barbaadamu. obboleessi kan kee ila na jalaa qabdan ol fuudhee barreessuun kiyya sun osoo ma fedhee ta'e dhibbaaf dhibbatti balleessaadha jedhee fudhate ulamaa